Akkam jirtu hordoftoota koo nagumaami turtii kanaan biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma misooma sululaa irratti xiyyeeffachuudhaan ibsa baaseen isinii dhiyeessa. Hanga xumuraatti an waliin turuun akka hordoftaniif isin gaafadha. Turtii gaarii. Qormaata jijjiiramaa qabeenyaa qilleensaa qolachuudhaaf hojii misooma sululaa milkeessuun furmaata waaraa ta'uu biiroon kominikeeshinii Oromiyaa beeksiseera ibsa baaseen. Biiroon kun hojii misooma sululaa ilaalchisuudhaan tibbanaa ibsa kenneera. Ergaa guutuu ibsa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kana akka ittaanu kanatti isinii dhiyeessa. Qormaanni jijjiirama qilleensaa addunyaa keenya mudachaa jiruu fi jireenya ilma namaa gaaffii keessa galchaa jira. Madaalliin uumamaa jeeqamuu isaatiin qormaatawwan mudatanis to'annoo ilma namaatiin ala ta'uun addunyaan keenya gaaga'ama hamaaf akka saaxilamtu taasiteera. Libsuu ijaatiin taateewwan baramaa hin taane mudachaa jiraniin biyyoonni dinagdeen badhaadhanii fi teeknooloojiin kan fagaatan yoo ta'an illee qolachuu akka hin dandeenye argaa jirra. Taateen baramuu hin taane kunneen ilma namaaf yaaddoo hamaadha. Kanaaf falli madaala uumamaaf xiyyeeffannoo kennuun itti fufiinsaan tiksuu qofaadha. Biyyoonni, dhaabbilee fi namoonnis ofiif jecha dammaquudhaan dhuunfaan garee fi akka biyyaatti madaala uumamaa iddootti deebisuudhaaf tarkaanfiirraa eegamuu fudhachuun ajandaa boruuf bulfamuu hin qabnedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoowwan jijjiirama qilleensaan mudachuu malan qolachuudhaaf tarkaanfii haaraa sagantaa ashaaraa magariisaa loreetii nagaa addunyaa fi muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyi Ahmadiin maddisiifame hojiirra oolchuun bona hojii fiizikaalaa ganna hojii dhaabbii biqilaa ashaaraa magariisaa gaggeeffameen injifannoon fakkeenyummaa qabu galmaa'uu danda'eera. Sagantaa ashaaraa magariisaatiin galmoota akka addunyaatti madaala uumamaa tiksuuf kaa'aman dursinee kan eegalle qofa osoo hin taane fakkeenyummaa olaanaa mul'isuudhaan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii badhaasa biyyaaf hooggansa keenyaa gonfachiiseera. Kabajamtoota ummattoota naannoo keenya iccitiin qormaatota qolachaa injifannoo rogdaneessa galmeessisaa jirruuf hooggansa olaanaa bifa tarsiima'aan haala addunyaa beekee yaadee karoorsuu waadaas gochaan dhugoomsuu fi ummata akka raajiitti hojjetee milkeessuu qabaachuu keenyadha. Ummata keenya waamicha mootummaan isaa taasise fudhachuudhaan hojii misooma sululaa irratti hirmaachuun qabatamaan mirkaneessee biyyaa fi biyya abbaa isaatti ulfina guutuu deebisaa jiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa dinqisiifannaa olaanaa qaba. Kana malees hooggansa ogeessotaa fi qooda fudhattoota milkaa'ina hojii misooma sululaatiif humnaa fi beekumsa isaanii osoo hin qusatin tumsaniif galata guddaatu mala. Waggoota 6 darbe keessa badda daree fi gammoojjiiwwan Oromiyaa keessatti lafa hektaara miiliyoona hedduu misoomsuun danda'ameera. Waqtii bonaa hojiiwwan fiizikaalaa adda addaa hojjetamaa dhufee fi gannas sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiloota dhaabamaa dhufaniin roobni akka lafa seenu taasifameera. Kanaanis gaaronni mancaatiin hubamanii turan misoomuun dacheewwan goganii turanis mirkisuun bishaan kennuu eegalaniiru. Dhiqamni biyyoos hirratee oomishaa fi oomishtummaan keenya dabaluu eegaleera. Uwwisni bosona Oromiyaa bara 2011 keessa dhibbeentaan 17 irra ture hanga bara 2016tti dhibbeentaan 26.7 irraan ga'uun danda'ameera. Kabajamtoota ummattoota naannoo keenyaa boqonnaan hojii kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa duula xiiqiitiin gaggeessaa jirru kun kan harka keenyaan mancaafne harkuma keenyaan yeroo itti deebisaa jirruu fi Oromiyaa jiituu ijaaruun ergama dinagdee magariisaa milkeessuudhaaf bobbaanee hojiirra jiraachuu hunduu hubachuu qaba. Galmi isaas madaala uumamaa jeeqame sirreessuun addunyaa jireenya ilma namaatiif mijataa taatee ijaaruudha. Hojiiwwan misooma sululaa waggoottan 6 darban keessa hojjetamaa dhufaniin harki ashaaraa dhalootaaf darbu hojjetee addunyaa raajeeffachiise injifannoo biraa dalaguun
seenaa haaraa akka galmeessisu shakkiin hin jiru. Hojii misooma sululaa bara 2017tiin sululoota daagaawwan gosa adda addaa istiraakcharoota jiidhina qusatanii fi kanneen jiidha yaasan kan hojjetaman yoo ta'u lafa mancaatiif saaxilamee tuttuqaa namaa fi beeladaarraa bilisa taasisu hallayyaa hidhuu daagaawwan suphuu fi hojiiwwan biroo dhimmoota ogummaan dabaalamanii xiyyeeffannoon hojjetamanidha. Hojiiwwan misooma sululaa waqtii bonaa hojjetaman kana keessatti sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaa waggaa sadaffaatiin biqiloota biiliyoona 5 ol dhaabuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira. Biqiloota faayidaa damdaneef qabaniif wabii nyaataa mirkaneessuuf oolaniifis xiyyeeffannoo addaa kennuun kan hojjetamu ta'a. Hojichi beekumsaa fi hubannoon hoogganamee seeraa fi sirna gadaa hordofuudhaan qe'ee qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota keenyaatti duulaan hojjechuurraa gara aadeffannaatti ceesisuuf mootummaan kutannoon hojjeta. Uummanni keenya kaabaa hanga kibbaa, bahaa hanga lixaatti hojii misooma sululaa duula xiiqii amajjii 15 bara 2017 labsame keessatti qooda fudhachuun Oromiyaa akka misoomsitan waamicha dhiyeessaa. Qabeenya uumamaa eeguu, kunuunsuu fi sirnaan itti fayyadamuun dirqama dhaloota har'aa ta'uu hunduu hubachuu qaba. Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa amajjii bara 2017 Finfinnee. Kabajamtoota hordoftoota koo itti aansee immoo dhimma jijjiiramaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaada obbo Ibsaa Naga'oo OBN'f kennaniin isinii dhiyeessaa. Hanga dhumaatti hordofaa turtii gaarii ammallee. Jijjiiramni biyya kana keessatti akka laafatti hin dhufne actually qabsoo qeerroo gulantaa sabaa hundaa kan Oromoo qooda keessaa fudhatee jira. Kan mootummaa keessa tures kan ala jirus qabsoon inni godhe kan walooti. Kan namni tokkotti badhaafamuu miti. Garuu sochii sabaa walumaa galatti bu'aa kana fidee jira. Sabaaf sablammoota biyya kanaallee dabalatee. So kana jennaan jijjiiramni caasaa daawuu keessatti dhufe immoo akka paartii keessatti dhufe Dr. Abiyyiin gara aangootti fidee jechuudha. Rakkoolee gurguddaan jijjiiramni kun akka hin dhufne caasaa mootummaa keessatti karaa nageenyaa warra tikaatiin caasaan ture hundinuu gufuu ture jechuudha. Inni kuni waldhabbii duraan jiru gara hiikutti otoo hin taane gara bal'isuutti fayyadu dhufe jechuudha. Maaliif paawura duruu yeroo godhanitti yeroo aangoo dhabanitti aangootti deebi'uudhaaf tattaaffiin ture sabaaf sablammoota birootillee of wajjin hiriirsuudhaaf gara humnaatti deemuu waan akeekeef jecha xiqqasha rakkisaa ture. Waan kana irra aanuun laafaa hin turre. Kunis tarsimoo bilchaataadhaan deemaniitu yeroo kamitti tarkaanfii akkamii fudhanna kan jedhu yeroo kamitti tarkaanfii kana fudhanne badii fida kan jedhu irratti kan rarra'e waan tureef I think leadership in hooggansummaan Dr. Abiy gamnummaa irratti kan hirkate natti fakkaata. Otuu kana hin taane biyyi tuni jijjiirama amma mul'ate kana dhiisiti survive godhuun hedduu rakkisaa ture. Humnoonni alaa waa'ee bishaanii kanarratti biyya kana keessatti laafaa fakkaata wanti bishaanii kun warra bishaan hin qabneef immoo jiruu fi du'a gidduudha. Isaanis harka naqatanii jiranii karaa sochii Oromootinis humnoota agartee hubannoota gahaa hin qabnetti dhimma bahuun yookaan immoo humnoonni aangoodha dheebotan yeroo hedduu dhimma biyyaa ilaala jeequmsi heddummaatullee amma danda'ametti tokko tokkoon irra aanuun danda'amee jira. Konstituushinii yookaan heera biyya kanaa eeggatee namni aangootti dhufa malee karaa humnaatiin aangootti dhufuun akka hin danda'amne mirkanaa'ee jira jechuudha. Kana mirkaneessuu danda'uun jijjiirama ta'e kana keessatti fi haaromsa muummichi instituushinii haaromsuu irratti hojjetaa jiru kanarratti waan guddaadha kana mirkaneessu. Namuu hubatuutu irra jira karaa humnaatiin aangoo fudhachuun akka hin danda'amne. Maaliif karaa humnaatiin aangoo fudhachuudhaaf hojjechuu jechuun konstituushinii biyya kanaa diiguu jechuudha.
marii koomishina biyyaalessaa biyya jaaruun suni aangoo isaa hamma tokko kenne akka uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa mari'ateetoo wal hubannoo irra gahu. Waan wal hubannoo irra ga'ee kan paarlamaadhaa gara paarlamaatti kan mootummaa naannoo laalu gara mootummaa naannootti kan referendama laalu immoo gara referendamaatti even wal taanus wal hubannoon irra ga'us waan akka alaabatii fi heera biyya kanaa ammeendi godhu referendama irra ga'a malee paarlamaa hin laalu. Kuni murtii olaantummaa maal jedhanii popular sovereignty uummataa kan jedhu sana qaba. Inni kuni akkasitti sort out ta'eetoo murtii argatee jennaan biyyi kuni wal hubannoota irra ga'e jechuudha. Kanaaf seenaa waloo hin qabaata. Seenaa waloo qabaachuu irratti immoo qorattoonni seenaa arkiyooloojistoonni waan akkasii kana qoratameetoo waan waloo kan jabeessuudhaan waan waloo kan hin taane immoo qormaata irratti godhuudhaan bulfatanii biyya ijaaruun barbaachisaadha kan jedhu irraa kan ka'e. Kanaaf biyyi halkan tokkotti kan ijaaramtu miti. Biyya rakkoo keessatti ijaaramte tana immoo wal hubannoota irra ga'aniitoo yaada wal simataa fi yaadama waloo irra gahuun laafaa miti jechuudha. Kanaaf ani gama kiyyaan atteemtiin yookaan immoo tattaaffiin bulchiinsi Dooktar Abiyyi godhe gama kanaan kan deeggaramuudha. Yeroo aangootti dhufu Dooktar Abiyyi mindaa kafaluun hin danda'amu ture. Garuu amma haala haaromsaa kanaan hojii koriidorii yoo fudhatte magaalaa haaratti ijaaruudha naaf fakkaata. Akkan argaa jirutti isa kana dadammaqiinsa ikoonoomii fida. Amma qamadii daataaf ilaalaan ture. Miliyoona $973 qamadiin alarraa ka galaa ture. Amma galaan jiru. So biyyi kun miliyoona 973 hambifatte jechuudha. Sektarri birootis akkasumatti yoo kan hojjetu ta'e of dandeettiin gara food securitytiin alarraa dhufurra warra birootu gargaaruu ni danda'a jechuudha biyyi kun. Haaromsa amma Dooktar Abiyyi itti rakkataa gaggeessaa jiru kana gargaaruun alatti dura dhaabbachuudhaan dantaa Oromoo eegna jechuun danda'an gama kiyya. Na kanaafani otuma hir'inni fedhe jiraate haalli amma Oromoon keessa jiruu fi biyyi kun itti jirtu dantaa Oromoo hin gargaaru dheeyyaadha Dooktar Abiyyi dura dhaabbachuun. Dhaabbattees maal fidda?